Arkaan ihsaanaa meeqa? waa'ee isaa dubbachaa jirtu. Arkaan shananiin beektootee arkaan ihsaanaa meeqa? Okay, salata, zaka, haji, kun immoo okay, salat, zaka, haji isaaf itti naaguuti kana gargaare maal? Arkaana maaliitu? Arkaana maalii si gaafadhe? Arkaana ihsaanaa si gaafadhe. Arkaanul Islaam, arkaan Islaamaa jechuudha. Islaamaa miti. Ihsaana siin jedhe. Shan siin jedhe, shan sitti mee? Arkaan ihsaanaa moo? Ihsaana siin jedhe, ihsaana. Okay, ihsaanan beekon. Ihsaanan beeku kan Islaama tokkorraa ergamu yookiin sunnaa waajiba waan ta'e sitti mee? Waajiba shanan beeka. Maanis ka sitti mal gaafataa waajiban si gaafadhe. Ihsaana jechuun ishin beektaa eegasa? Ihsaana jechuun yaa hin beeku. Ifa naaf godhe. Arkaana isaas hin beektu jechuudha. Yoo kana hin beekne kan nam tokko musliima akkamitti jedhama? Tolesh. Isuma kan nama siimaa jiru kana ka salaat, zakaa, sooma, hajji. Sin gaafanne arkaana islaamaa sin gaafanne. Arkaana islaamaa sin gaafanne yookiin arkaana imaanaa sin gaafanne arkaanni ihsaanaa meeqannaan ihsaana jechuu yoo hin beekutte bakka dhiisatti. Kanuma arkaana imaanaa fi islaamaa ammaa guyyaattis kan isin karaa isaa oolanidha. Mana charchii keessatti hin beekamaadha. Ihsaana si gaafadhe ture ihsaana hin beeku jette. Tole walumaa galattu fakkeenyaaf salaataan ture jette mee yoo fakkeenyaaf salaata tokko dogongortee salaata sadii salaatte akkam goota? Fakkeenyaaf asriitti salaata afurtu salaatamaa mee moo sadii salaatama asrii? Okay, sadii kan salaatamu subiidha. Subii fi magariba natti fakkaata. Okay, subiidha. Aye. Rukaa yeroo sadii qofaa bu'u natti fakkaata. Rukaa. Akkasuma zuurii fi asraa zuurii ishaayi afur bu'u natti fakkaata. Afur. Aye galatoom ishee subii sadii salaatama ishee tole. Sila ustaata walwaasi gaafatan tokkotu jira. Kanati gabbaraadhaa turte eenyudha yookiin immoo eenyuuf sagadaadhaa turte siin jedhani ture. Maal jettee deebisteef ture? Deebiseeraa fi baraan amma kana hundumaa gaafii waan na ta'e isin gaafannaani garan akka oftanii na fiddan kan hundaa kan keessa deemne jechaa. Gaafii kana booddee wallahi waan barbaadde gaafatta sii deebifna. Gaafii kana booddee gaafii kana caalatti gaafata. Maal gabbaraa turte? Amma tokko dubbadheera na hubachuu qabda. Ani gaafii qabaa siin jedhe. Akka musliman taane barree jirra sana amma subiin sadii salaataman hun jettee cirraasha lafa keesse dhiifne san. Bira kunneerra garuu maala achi keetti sagadaadhaa fi turte fakkeenya muslima gaa turte maaliif sagadaa turte maaliif salaataa turte eenyuun kadhataa turte jedhanii si gaafatanii mee sana ifa nuu godhiti hin dabarre. Okay. Islaama warri ta'e hundumtuu yookiin immoo ijoolleen abboonni isaanii islaama ta'anii si gaafadhe maal hundumti isaaniitu Saamu'eel maal jedhu hundumti isaaniitu warra qaraanii ta'uu qabu. Siiniin si gaafadhe maaliif sagadaa turte eenyuuf sagadaa turte siin jedhe. Maal jette isa gochaa jirtu gammachuun qabu siin jedhe jala mureessitti mee bara. Gammachuu qabda eenyu siin jedhe wanni si gaafanne yeroo kirri muslima turte eenyuuf sagadaa turte siin jenne. Jireenya waan itti osoo hin gammanne raawwachaa turte gaafii keessa galtee waan raawwachaa turte yaadattu beeka nama yaadadhu. Ani isa darbe yaadadhu Paawulos. Fuulduratti deebi bro. Waan sagadaa turte kan yaadanne khayriidhaati musliimoon turre jechuudha. Shibraa kun amma gaafii akka deemu maal jettu saazawwal gaafii haa gaafatu. Okay. Irra dabalataan attayyaatu maaliif taa'uun barbaachise? Attayyaatu maaliif barbaachise? Bakki jabduun bakka sadii rakkoon attayyaatu. Wanta jirraa fuudhalle gaafii boodarra yaada irratti kennaatu wanna jedha karaa deemu jiraati. Gaafii baay'ee isinirraa qaba. Gaafii keen si deebisa. Amma gaafii keen si deebisa. San duratti garuu uummata waa'ima. Uummanni muslimaadha. Kun waan xiqqoodha. Unkaan amma miti bara nuuni ganaa keessa jirruttu warri Faatihaa harkaana minaamini kun duratti kan baratamudha. Charchii keessatti waan baratamudha. Kuni waan ittiin uummata muslimaa waan nettu si barsiisanidha. Sanumaayyuu akkam akka ta'e hubanneedhaa jirra. Muslimaa akka hin taanes barree jirra. Haa ta'u waan fedhe iyyuu haa ta'u garuu gaafiin ati qabdu wanta achi keessaa si baase malee dhuguma wanta sun yoo riizinii ta'e jechuudha. Yoo dhugaa kaasoftu taate. Akka hin taane garuu
tokkoffaa yeroo tokko Yaasin Nuuruu gaafa dubbatu dhagaye maal jedhee barreeffamni laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jedhu samiirratti waggaa ardiif samiin uumamuun dura waggaa 500 dura barraa'ee jira jedha. Maaliif isa kana hammam dhugaadha gaafa saayiboota yookiin sheekota ollaa kooti gaafan gaafadhu ardiif samiin osoo uumamin dura waggaa 500 dura barraa'eera laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah inni jedhu kuni. Innaa rasuulichi kun ammas egaa iddoo guddaa waaqa biraa rabbi biraa qabaate maaliif du'ee achiin hafe inni lammaffaan immoo maaliif salaata isaan irratti qaraana nagaa maaliif isaaniif kadhanna isaanuu rabbiin ammas jaalatamu eega ta'e jedhee gaafii gurguddaa gaafachaa ture naaf deebisuu quubsaa miti gaafii kana naaf deebisuu dandeessaati. Ayyee duraan dursatti ergamaa waaqayyo jaallatoo ta'e maaliif du'e achiin hafee jette waaqayyo ergamaa jibbu qofatu du'e achiin hafa jechuutti beektaati. Lakki barreeffamichaa wal qabsiiseet laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah kan barreeffamichaa qobaadha gaafii tokko qobaa gaafadhu waa'ee barreeffamaa qobaa maaliif nabiyyiin suni erga waaqayyo akkas jaallata ta'eeti maaliif achitti du'ee hafee naan jette gaafiin si gaafadhe waaqayyo ayyee waaqayyoon ergamaa jaallatu ol fuudhee yookaan immoo du'ee kaasee ergamaa jibbamu achumaan hambisa jechuu eessaa fiddeeti? Eeliyaas eessa jira? Usmaa'eel eessa? Okay, Heenok keessa jira. Gara waaqayyootti ol fudhatamanii jira. Warra jaallatu tolee ishee Abrahaamii fi Musee waaqayyoon jibba jechuudha. Lakki hin jenne kanas warra fudhates qaba waaqayyo. Isaaniif ma akkasiin jettanii Abrahaamin caalu miti. Na dhaggeeffadhu. Eeliyaas fi Heenok waaqayyo jaallate Yesuusinis ol fudhate Abrahaam Musee Isaayyaasiin immoo kan inni ajjeese lafatti hambiseef hin jibba jettee tamantaati. Miti bakka isin qabdanii fi maaliif hambisee jira qoy maaliif hambisee? Na hubadhu kaa. Ati Museef Nabi Muhammadin wal bira amantaa? Museef Nabi Muhammadin wal bira kabajjaa? Jechuun nabiyyiidha tokkodha naaf jarruu nabiyyiidha gaaffiin si gaafadha. Tokkoo miti. Wal sobuu qaarii miti kaa. Saamu'eel wanti isin jedhe Museef Abrahaamii waan jibbeef achitti hambise moo maaliif hambise du'anii? Ati ilaa quraanni kee waa'ee Museetiif Nabi Muhammadii jidduu garaagarummaa guddaa akkati quraana keessatti Nabi Muhammadin jaalattu irra deebiin nama waa'ee garaagarummaa isa boodatti himtaa wanti amma si gaafataa jiru Abrahaamii fi Musee waaqayyo ajjeese gaafa achitti hambise waan jibbuuf moo waan jaallatuuf isin jedhe? Maal jette waan jibbuuf moo waan jaallatuufi? Tokkoffaa nama ilaa rabbiin eegaa hammas iddoo guddaa qabaateef isin jedhe bar. Ilaa Musee caalaa bakka qabaateen qabaatu Abrahaamiif bakka hin qabu waaqayyo Musee bakka hin qabu ani wanti si gaafadhe erga Abrahaamii fi Musee ajjeese waaqayyo achitti hambise waan jaallatuuf ajjeese achitti hambise moo waan jibbuuf achitti hambise isin jedhe gaaffii gabaaba yookiin waan jaallatuuf yookiin waan jibbeef qofa waa'ee jaalalaa booda. Okay, Nabi Muhammadin wanta achiin hambiseef hin jaallatu jechaadha akka jechaa jirtu. Jecha jalqaba sii kaasee jira. Achirraa ka'eeti kan inni si gaafatu. Kabarreeffamaatti dhufta kabarreeffamaa quraana baasiti yookiin hadiisa baasiti na gaafadhu sabarreeffamaa san. Ekeella akka jedhee achuma dhiisite barreeffama baasi na gaafadhu. Gaaffiin si gaafadhe Abrahaamii fi Musee waaqayyo ajjeese kan achitti hambisee fi waaqayyo waan jibbuuf moo waan jaallatuuf dubbi qabaa yookiin waan jaallatuuf yookiin waan jibbuuf allaqa. Yaada isaati isatu beeka. Waan hambiseef isatu beeka waan fudhateefis kaawwan isatu beeka. Akka ati yaadduutti waan jibbeef moo waan jaallatuuf? Akka yaada kiyyaatti immoo Heenokki Abrahaam caalaa nama waaqayyoo. Heenokis hin gaafanne. Abrahaamii fi Musee waaqayyo ajjeesee kan inni achitti hambisee fi lafa keessatti awwaalamanii achitti hafanii fi waan jaallatuuf moo waan jibbeefis hin jedhe. Ifa kaa kun warra laal nama 1,000 wayittuu jala kana jira miti ifa maaliif Museen waaqayyoon gaddisiisee jira deemsa isaa keessatti kanuma laal. Waa'ee Heenokii garuu macaafni gaafa dubbatu Heenok illeen adeemsa isaa waaqayyo wajjin godhate waaqayyo illeen jaalate hin fudhate jedha. Hin jibbeeni jechuudha. Kanaafuu isa jaalate hin fudhata rabbiin isa jaalate hin fudhata. Ayyee galatoomi. Tole Maariyaamii durbee haadha Iyyasuus kan duutee achiin haftee fi waan jibbuufidha isheen badii qabdi. Waaqayyo gaddisiiste isheen. Egaa akkas jette sillee gaafa duute achiin waan si jibbuuf na jechuu deemaa jirtu. Waaqayyo gaddisiiste Maariyaamiin durbeen Maariyaam haati Yesuus Kiristoos Waaqayyo gaddisiiste duutee achiin hafte moo lakki Waaqayyo gammachiifteetu duutee achiin hafte. Dhugaa dubbachuu fi gaafiidhaan nama gaafachuun gaarii miti. Maaliif Waaqayyo obboleessa kiyya durbeen Maariyaam Waaqayyo gaddisiiste moo gaddisiifne? Iddoo guddaa isaaf qaba jettu miti. Iddoo guddaa Nabi Muhammadiif qaba rabbiin jettanii. Sirrii sitti ma waa'ee Nabi Muhammad sitti mufan deemaa jira. Dhaggeeffadhu waa'ee Nabi Muhammad si ibsuufan deema garuu durbeen Maariyaam
waaqayyo ajjeese kana ishee hambisee fi waaqayyo gadi siisteetti moo gammachiifteetu? Hin beekon. Hin beektu? Haadha Eeyyee. waaqa keeyyuu waan isheen hojjette hin beektu? Hin beeku. Akkamitti Rabbitu beeka. waaqa haadha keeyyuu kan wallaalte Allah akkamitti baratta siin ibsa bakka sirriitti Ani kan si gaafadhe waa'ee Nabi Muhammadii keessan du'ee achi nafuuti. Ayyee Waa'ee du'ee achi nafuu si gaafadhe. dhaggeeffadhu waa'ee Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam siifan ibsa dhaggeeffadhu. Tole ati waa'ee haadha waaqa kee hin beektu si ibsana nuti rakkoon jiru. Rabbi subhaanahu wa ta'ala jalqabatti Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanaaf rahmata godhee ergeeni. Nabiyyiin erge kana immoo nabiyyii jaallatamaa kabajamaa nabiyyii dhumaa kan ta'e nu erge Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Nabiyyiin kun nabiyyii dhugaa fi dhumaa ta'uusaa Quraana keessatti boqonnaa 40 irratti nutti hime jechuudha. Haa ta'uti as deebi'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaliif du'anii achi nafan jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kullu nafsin dhaa'iqatul maut lubbuun hundumtuu du'anii qammafti waan jedheef kan du'a biraa hafu yookiin kan hin duune eenyu jennaan kan hin duune Rabbi tokkicha malee kan du'u ilmi namaa uumamni hundumtuu ni du'a. Kanaaf du'a qammasuun dirqama waan taateef du'a qammasani. Kana jechuun Waaqayyo jara jibbe jechuudhaaf miti. Waaqayyo ilma namaa irratti maal wanti inni godhe du'a maal godhe jechuudha. Kanaaf Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 67 lakkoofsa 2 irratti الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جل إسا دعاء في جرينيا إن يتو أكا إسنرى شعالاتي بيكو في ربين سبحانه وتعالى كان أومد آجل ربين سبحانه وتعالى دعاء كان إلمنا ما يتين قرود أفقار إنما إن يو أكا تلالو في ربين سبحانه وتعالى أومد جتشور كناف نمن أمم هندوم تمو ني دعاء جتشور كناف كان دعاء مالي أبراهاميس موسيس لوتس نوحيس ماريامينيس واني نبيوت تانيسي إلمنا ما هندو كان دعاء في Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa du'e kana ajjeese ni kaasa waan ta'eef du'anii ka'uudhaaf malee waan biraadhaaf miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaafidha yoo kan shakkii qabaattan taatan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe nuti isin ajjeefneti ni kaafnaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate. In kuntum fi raybin yoo kan isin shakkii qabaattan taatan uumama keessan kana keessatti duutanii kana jechuu kara shakkii qabaattan taatan Rabbiin silayyuu bishaan irraa isin uume bishaan irraa iyyuu immoo deebisee foon dhiiga isin taasee dhiiga irraa iyyuu immoo lafee godhee lafee keessan immoo foon uffisee isin jiraachisan booddee isin ajjeese deebisee isin kaasuuf jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama kamiinuu hin ajjeesa deebisee kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf isin kiristaanonni Waaqayyo waan isin jaallatuuf ilmaan Waaqayyo jedhamtaniitu. Ilmaan Waaqayyo jedhee bakka isinii kenne kana Waaqayyo isin ajjeesuun isaati isin lakki Waaqayyo isin jibbaa fi miti akka taasoftutti jechuudha. Wanni du'amuu fi ilmi namaa hin du'a borimmoo waan du'e sana immoo ka'eeti gara firditti dhiyaata waan taateef kan du'u malee Waaqayyo waan jibbeef miti kan nama ajjeesu jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akka barumsa keessanitti hin du'e jettani Waaqayyo gaafa jalqaba inni ajjeesuun sana du'eeti wanni inni du'ee fi waan jibbuu fi Waaqayyo kan ajjeeseef lakki waan jibbuu fi miti. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti du'aniif ilmi namaa hin du'a du'e immoo du'aa hin ka'aadha kan jarri du'aniif malee jibbaa fi miti jechuudha. Waaqayyo jibbaa fi miti kan inni du'a uume jechuudha. Galatoom. Egaa attayyaatu keessatti waan gaafinatti ta'e si gaafadhe nagaaf araarri akkasuma eebbi Abrahaam irra ture nabiyyi keenya irra haa jiraatu jechaa kadhata isaaniif kadhattu akkasuma immoo yoo waa'ee maqaa isaanii ka'u sallallahu alaihi wasallam jettanii dubbattu duubarraan jechaadha. Iddoo guddaa isaaniif qabaachuu keessanii akkasuma Quraanni waan ajajuuf ajajamtanii guddaa kabajamaa dhugaa maaliif namni amantii isaa kabaju yeroo hundaa kabajamuu qaba. Kanaaf ana gaafii natti ta'a maaliif du'ee du'aan achi hafuu danda'e egaa nagaan isin kadhattaniif kun immoo rahammanni isin gaafattaniif kun immoo isa nama du'e irratti hin ta'amaafi. Ayyee galatoome. Du'aan dursatti nagaa wanti nuun gaafannuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana isaa keessatti boqonnaa 38 keessatti suuratu Saafaat keessatti 37 wasalaamuun alal mursaliin jedha. Nabi Muhammad qofa osoo hin taane nagaan ergamoota hundarrattuu haa ta'u jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ergamoota hundarrattuu nagaan haa ta'u gaafa jedhu ergamoonni hundi lubbuudhaan jiraatanii miti. Si galee ergamoonni hundu lubbuun jiraatanii osoo hin taane Rabbiin ergamoota hundarrattuu nagaan irra haa jiraatu jedhe. Tole nagaan har'a nuun jiraaf kadhannu nagaan sun dhuguma nagaan irra jiraataaree jette nagaan irra jiraata jararra nagaan irra jiraata. Du'aayi nuti asitti goonu ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nabiyyoota qofaaf osoo hin taane nama du'e haadha keef abbaa keetiif oo du'aayi goote du'aayin sun Rabbi biratti fudhatamaa qabaaf. Kanaafuu wasalaamuun alal mursaliin jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nagaan nabiyyoota irratti haa bu'u waan jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbateef ammas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaan isaanii gaafa dhaamuun jedhu boqonnaa 40 irratti jechuudha. Maal jedhe
يا أيها الذين آمنوا صلوا ما الجد آيانسا اللهم إن صل الله وملائكته يصلون إن على الله النبي. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا ربي الله سبحانه وملائكته وتعالى يصلون على النبي. kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbii fi ergamoonni nagaa jaraaf kadhatanii isin immoo nabiyyi irratti nagaa buusaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuun jedhe ajaja rabbiin subhaanahu wa ta'ala nagaa buusaa nuun jedheef ajaja isaa fudhanneeti nagaa buusaa jirra jechuudha. Nagaa inni buusu immoo kamaa eenyu akka Ibraahim irratti nagaa buuse isarratti illee nagaa buuse jenne akka isarra Ibraahim irratti illee barakaa godhe isarratti illee barakaa godhe jenne waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nagaa irratti buusaa jedheef nagaa irratti buusaa jirra. Salaata keessa isaanii qofa osoo hin taane nuufi muumintoota hundaaf illee du'aa goonaa jechuudha. Tole kan isaanii qofa osoo hin taane nuufi musliimoota biraadhaaf illee jechuudha. Okay. Akkuma Ibraahimin yaadatte isallee yaadadhu eebba Abrahaamin eebbiste isa eebbisii jettanii Nabi Muhammadiif kadhattu kadhata keessan keessatti guyyaa hundumaa jechaadha. Kun dirqama Islaamni tokko eegaa salaatee booda attayyaatu taa'uu qaba. Attayyaatu taa'amu malee Islaamummaa yookiin salaanni isaa suni irraan qeebalamu Rabbi duratti hammas isin ajajeeraa jechaadha Rabbiin. Egaa Rabbiin garuma jalqabaattis deebisaa iddoo guddaa qaba raajicha kanaaf yookiin Nabi Muhammadiif jedhamee jira. Isinis iddoo guddaa isaaf qabdu kana hundumaayyuu kadhachuun keessan maa barbaachisa Rabbiin hin kennuufi yookiin immoo maa du'aa hin kaafnes hamma isin akkasitti dhibbattanii yeroo hunda waa'ee isaa kadhattan maaliif isin irra ajaja kaa'e waajiba kana maa isin irra kaa'e Rabbiin ishii egaa iddoo guddaa ammas isaa qabaate. Duraan dursatti nu kadhanneef dhiisne addunyaan hunduu calosoo jedhe irraa kadhachuu dhiise Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maqaa isaanii silumaa ol kaase sabbih isma rabbikal a'laa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maqaa rabbii kee isa oltee qulqulleessi jedheeni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatuma sana keessatti maal jedheeni maqaa rabbiitti aansee maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaatti akka waamamu taasise jechuudha. Rabbiin osoo nuun wanna jechuudha baanneeyyuu osoo nuun maqaa isaa kaasuu baanneeyyuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo hundaasa maqaan isaanii kaadha yeroo hundumaayyuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadarkaan isaanii guddaadha jechuudha. Haa ta'uti ammoo bakka guddaa waan inni qabaatee fi wanni jedhamu tokko hin jiru bakka guddaa qabaatee fi kan inni nabiyyii guddaa godhee kan inni ergeen bakka guddaa waan qabuuf addunyaa kanaaf kan erge warra kaan mandara keessatti erge Nabi Muhammadin addunyaa kana akka dhuunfatan yookiin addunyaa kana akka qoxaaxaranii fi du'aniillee addunyaa kana kan bushan du'ee kan addunyaa bushaa jiru hin jiru amma jirootti tokko irratti agarsiise du'aniillee addunyaa kana akka bushan gochuun sadarkaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ol kaasuu akkuma jedhame iyyuu maqaan isaanii eenyummaa isaanii maalummaa isaanii Rabbi subhaanahu wa ta'ala biratti waan ol ka'ee jiruu fi du'anii har'a addunyaa kana musliimoota yookiin namoota bileenaan lakkaaman bushaa jiru jechuudha. Sigalee kanaafuu musliimoonni hundi ayyaatu ta'uu dhiisanii Nabi Muhammad irraatti wanti qannasu tokko hin jiru jechuudha. Okay. Galatoomi baay'ee namatti tola namoota baay'ee dhagaa jira. Jihaadatti amantaati. Jihaadatti amantaa. Jihaada jechuun maali? Jihaada jechuun fakkeenyaaf akkan dhagayetti sheekola irraallee gaafan akkuma isin jedha amantii san keessa ture nama amantii keessatti dhufe yookiin immoo nama amantii biraatti si affeeru lubbuu isaa yoo baafte lubbuu keellee yoo baase akkasuma ati jireenya bara baraa akka qabaatu jireenya bara baraa akka dhaaltudha kan dhagahaa turre jecha inni kun hammam dhugaadha isa kana naaf ibsi. Ragaan qabdaa kan amma dubbatte immoo si ibsu. Naaf ibsi sirraa barbaada. Jihaadni jira Quraana keessatti. Ayyee. Duraan dursatti jihaada jechuun maal jedhama afaan Oromoofaatti jihaada. Qabsoo jechuudha jihaada jechuun. Qabsoo jechuun maali? Fakkeenyaaf anamma barataadha. Yeroon kitaaba kana dubbisu ani doktora ta'uudhaaf qabsootti hin jira kitaaba kana dubbisee wuxxeetii gaarii bituudhaaf qabsootti hin jira halkan taa'ee yeroon qo'adhu qabsootti hin jiraan tole qabsootti hin jira jihaadarra hin jiraa jechuudhaan akka afaan Oromoofaatti tole ani hamma kunoo anan jira hojii hojjechuudhaaf ijoollee koo bushachuudhaaf haadha manaa koo bushachuudhaaf amma maalin jira jihaadarra qabsoorra hin jira maal gochuu jireenya mo'achuutti hin jiraa jechuudha. Qabsoo jechuun jireenya mo'achuudha. Qabsoo jechuun hiika biraanaaf kennaa jirta. Wasiini hiika jihaadaan sitti maa jira dhaggeeffadhu. Hiika jihaadaan sitti maara. Jihaadni islaamummaa keessatti jiru ati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa inni sitti mee islaamummaa qabattee salaataa fi soomaan karaa Rabbi irratti qabsoo gochuudha. Lubbuu kee nafsiyyaa kee mo'achuutu jihaada jedhama islaamummaa keessatti. Lammaffaa nama dhufee manatti si dha'uuf deemu nama dhufee balaa sira geessuuf deemu ofirraa qolachuun qabsoo jedhama ofirraa deebisuun hin qabsoofta ofirratti jechuudha. Nama sitti dhufe ofirra qabsoofte irraa deebisa jechuudha. Fakkeenyaaf Saamu'eel na ajjeesuma nama dhufe nan qabsaa ofirratti dhufee mana koo nan dhaalu
dhufee ilmoo konan dhaalu dhufee ijoollee konan dhaalu otoon ofirra jirutti nan qabsaa amma lubbuudhaan jirutti ofirraan deebisa jechuudha. Qabsoo jechuun jaada jechuun ofirraa waa deebisuu jechuudha. Itti qabsaa'u waan sana mu'amuu dhiisuu jechuudha. Kanaafuu ansiif immoo amu fakkeenya mana dhufte na ajjeesuu dhufte amma nan nan qabsaa. Kanaaf jihaadan godhe jechuudha. Nan qabsaa'e jechuudha. Maal akkan godheef Saamu'eel akka mana koo seenee nan dhaalleef jechuudha. Jaada jechuun kana qabeenya. Yeroo sani lubbuun illee yoo baaftee lubbuun kee illee yoo ba'ee lubbuun keessi osoo jihaadarra jirtu yoo ba'ee jaannata argatta jedha miti dhugaadhaa kun. Xumuri jedhee si deebisaan. Egaa waan tokkotu jira garaagarummaan amantii Islaamaa fi Kiristaanaa jidduutti an argu isa kanadha inni guddaan maalidha Yesuus Kiristoos akkas jedhee lubbuu keessan gaafa baasanii Waaqayyoo waan tajaajilan yookiin mootummaa Waaqayyoo waan babal'isan itti fakkaataa jedha lubbuu keessan yoo baasanii iyyuu dabarsanii du'atti yoo isin kennan iyyuu kun waan gaarii waan hojjetan isin itti fakkaataa jedha garuu amantiin Islaamaa kan babal'ateeni seenaa babal'achuu amantii Islaamaa gaafa qorannu iddoo baay'eetti argine irraa leenjii garagaraas fudhanneerra jihaadaan akka babal'achaa ture ifa kun jihaadaan babal'achaa ture iddoo tokko gara iddoo tokkotti gaafa galanii jihaadaan yookiin iddoo san dhaaluudhaan jihaadaan akka seenan magaalaa tokko akka fudhatan. Ibsan kennee nama gaaffii keessi deebisa ibsan kennee ibsa kennuu mirgan qabdati gaaffii malee jalqabarratti namni tokko fakkeenyaaf si loluudhaa dhufe kan akka kee kun otoo mana na dhufeeti kan akka kee kun osoo mana na dhufeeti si galee otoo na ajjeesuu dhufeeti yoon du'e shahiidaan tole yoon ofirraa hundeeffadhu namicha harkatti du'e immoo silaa duuteetti silayyuu faayidaan qabdu jechuun namni sun tokkoffaa rabbi biraa faayidaan ageeffadhu rabbi biraa faayidaan qabdu na birattis illee faayidaa dhabde jechuudha namni akkasii kun silaafuu kan tuudha jechuudha namni akkasii kanaafuu otoon ofirraa qoladhu tasan harkatti du'e baga du'e yoo du'e rabbi kana irratti nan gaafatu lubbuu korraa osoo hundeeffadhuutidha. Tokko jedhe lammaffaa fakkeenyaaf gaaffiinsi gaafadhu namoonni Yesuus lakkin xumurre kaa wal qabsiisee deemaara nafichisiisi kaa in xumurre dhugaan xumurre faraan in xumurre in xumurre okay fakkeenyaaf anamma anuyyuun dubbadhu deebii kennaa irratti bareechaati. Koi Samuel dah. Anun dubbadhu. Kedua saya rati Safarhan, Dewi kah rati kenna. Islaamumaan jihaadaan babal'ate kan jedhu isaan irratti fokas nu godha. Sanuma dubbachuu na fakkaata sanumaan xumurechaa jira. Saamu'eel xumuri kanuma dhamoo kabraa gaafachuu fatam. Okay, iddoo tokko amantii Islaamaa kana amantiin Islaamaa kan jalqabe. Waa'ee jihaadaan babal'ate kan jedhu gaafatteetta san sii deebisu moo kabiraatti darbu fatama? Okay, kabiraatti darbuuf jedha bal'inna isaa ibsee onaaf kennite natti tola nama baay'ee dhagaara waan ta'eef. Kabiraatti hin darbiin tole. Fakkeenyaaf ati musliima turtee eeguma kiristaanaa ta'e seenaa Islaamaa qorachuu dhiisuun kee baay'ee tokko miidhaa sirra geessee jira. Islaamummaan jihaadaan babal'atee waan jettudha. Jihaadumti wanti jedhamu iyyuu eessa jira eessatti jalqabe toon jedhe si gaafadhe hin beektu. Akkuma jettee iyyuu nan dhagee ka jettu sana otaate sirriitti siima yoo dhugaa barbaadda taate jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalqaba gaafa islaamummaa kana yookiin immoo tokkichummaa rabbii labsuudha jalqaban inumaayyuu dubbii sodaatanii lola sodaatanii daarul arqamiin keessa deemaniiti qophaa isaaniitti namootatti dhoskaadhaani daawaa gochaadhaa turani. Achi keessaa daawaa gochuun isaanii gaafa barame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeesuuf gaafa barbaadanii jedhanii bahani Abubakar Siddiqi wajjiniin baqatanii biyya isaaniiti Makkaa keessaa bahanii gara Madiinaatti godaanani. Laal jihaadiidhaan jalqabee kana jettu yookiin jihaadaan babal'atee dhiisanii sadagan Makkaatti galan jechuudha. Sanaan osoo jiranii ammas ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam daawaadha kan jarri itti fufan daawaa gochaadhaa turan jechuudha. Gaaf tokko dhaqnee warra nu ari'ate kana ajjeefna jedhanii gaaf tokko warra Islaamummaa fudhachuu dide kana dhaqnee Islaamummaa fudhachiifna jedhanii ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam dullaa fudhatanii namatti hin kaane. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam seefii fudhatanii guyyaa tokko namatti hin kaane. Garuu hoo biyya keessa jiraatan keessa ari'amanii ammas Madiinaa keessatti baqatanii deemanii. Madiinaa keessa baqatanii deemanii osoo jiraatanii ta'e Nabi Muhammadii ma jedhamu Islaamummaa inni dubbatu kun Rabbi tokkicha inni jedhamu kan dhabamsiisuu qabnaadhaaf jarri xixiqqee isaanii guuttatanii yookiin meeshaa isaanii qabatanii Nabi Muhammadii fi waaqa isaa balleessina gara Madiinaatti itti deemanii. Tole gaafa itti deeman Islaamummaa keessatti gaafa mirgaan sidhaan bitaatti kenni ka jedhu hin jiru. Dhufanii jennaan dhiirri dhiira waan taateef wanti cal jettee duutuuf hin jirtu ofirraa qolatan jechuudha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofirraa qolatani. Gaaf tokko takka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofii isaanii lola jalqabanii dhaqanii lolani kan jedhu of kabiddu taate gaaf sana sirrii taataati. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa namoonni jara miidhuudhaaf jara balleessuudhaaf deeme jedhu ofirraa qolataniiru.
Gaafa jarri lola sana irratti deemanii lola biraa sana baqatanii deemanii ammallee sharri tasabuuf itti deebi'u gaafa yaalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa biraadhaa deemaniiti kana ofirraa qolachuudhaaf deemanii jiran. Garuu ofii isaaniitti guyyaa tokko islaamummaa babal'isna jedhanii namoota daawwaatti godhaniif islaamummaa keessa dhufan barsiisuu dhiisanii ofii isaanii lafaa kaanii namoota achi jiru balleessina jedhanii guyyaatti deeman tokko hin jiru yoo jiraate ragaadhaan fiddaa jechuudha. Kanaafuu islaamummaan kan babal'ate maaliin beekumsaa fi dhugaadhaan. Dhugaan inni ittiin babal'ate dhugaadhaan kan gabbaru Rabbi tokkicha malee akka hin jirree fi xaa'ootiin ilmi namaa gabbaruu fi ilmi namaa sagadamuuf sun sirrii akka hin taane nama akka nyaatee dhugu waan ta'e ifa godhanii namatti himanii akkasuma namni mukaa fi dhagaa ofii qoree sagadaafa ture sirriidhaa miti jedhanii daawwaa kana yookiin waamicha kana namatti godhanii namoonni sammuu isaaniitti fayyadamanii islaamummaa dhufuu isaaniiti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni tokko seenaa isaan sitti hima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo gaaddisa wayii jala taa'aa jiraniiti seefitti luqqifateeti ajjeesuuf irratti fedhe yaa Muhammad jedheen yaa Muhammad eenyu har'a kan harka kootii si baasuudhaan seefii irratti gadi buqqifateeti jennaan Allah jedhaniin Rabbitu harka keetii na baasaa jedhaniin. San booddee'o namichi harki isaa shalalaa'ee akkuma rophee seefii isaa lafatti gate. Karaa isaanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanii irra ciisanii dhaabbatanii seefii ol fudhatanii yaa namichi sana eenyutu kanarraa si hambisuu danda'a jennaani yaa nama gaarii yaa ilma gaarii yoo si ta'e malee namni biraa eenyutu kanarraa na hambisuu danda'a ree jedheen namichi sun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silaa inni ajjeesuudhaaf ture silaa jarras na ajjeesuuf turte garuu Rabbi harka si qabnaan na dhiiste malee jedhanii ajjeefneen dhiisanii seefii isaa lafa kaanii biraa deemaniin. Agartee namni sun akhlaaqa Nabi Muhammad ilaalee islaamummaadhaa qabate jechuudha. Ammallee namichi tokko jaadii keessaa booji'aniiti lola keessaa nama ajjeesuu dhufe Nabi Muhammadin ajjeesuu keessaa booji'aniiti nama sana kaa'aa sidhaati jedhaniin. Tole kaa'amee hidhamee itti deebi'anii ati Rabbi tokkichaan gabbartu jennaan hin gabbaruu jedheen dhiisanii biraa deeman. Boris hin deebi'an maali Rabbi tokkichaan gabbartu yaada kee hin jijjiirre na hin jijjiirre jedheen. Otoo ati akka barbaadde na ajjeestee waan barbaadde na gootee waan Allaati jettuun gabbaruu jedheeniin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaata inni nyaatu kennanii fi akka inni hidhaa sanarraa bahee gadhiifamu deemi jedhaniin jennaaniin namichi sun nu boo'e. Akkamittiin otoo ati na ajjeesuu akka barbaade na gootetti Allah kana hin qabadhu sin jedheen na hiitii harka kee keessan jira na ajjeesuu dandeessa waan barbaade na gochuu dandeessa akkamitti hidhaa kanarraati na gadhiisif taatii jedheen islaamummaa irratti akka dirqamni hin jirre jechuudha. San booddee namichi kun sababuma kanaan islaamummaa qabate jechuudha islaamummaatti dhufe jechuudha. Islaamummaan jaalalaan malee lolaanii miti. Nama loluudhaa dhufe qofa ofirraa deeffate malee islaamummaa keessatti Nabi Muhammadis ta'een barattoonni isaanii guyyaa takka ofii kaanii lola banna nama ajjeefna nama si kaafna yookiin amantii nama dirqamaan qabsiisanii kan itti deeman tokko seenaa keessatti namni tokko ragaa tokko siif doon danda'u ragaa tokko jechuudha. Garuu lola irratti banamuudhaa dhufe lola akkasii raawwatamee ture jara irratti banamee ture garuu lola sana ofirraa qolatanii kan jedhu hin jira sun ifadha. Kanaanuu sitti maa jira jechuudha. Malee guyyaa tokko lola qabatanii biyya sana nama balleessu nama ajjeesu dirqamaa islaamaa qabsiisuu deeman kan jedhu ragaa tokko namni naa kennuu hin danda'u siin jedha obboleessa kiyya. Okay, gaariidha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Madiinaadhaa gara Makkaa gaafa dhufanii Madiinaa keessa yookiin Makkaa keessatti waaqolee yookiin waaqolee waaqeffamaa ture waaqa harka isaaniin tolchanii waaqessu sabni Makkaa miti. Sabni Makkaa kun jiraatu waaqa harka isaaniin tolchanii waaqa kenna jedhanii waaqessuu qabu. Dhakoota dhaabanii dhakoota dhaadhiibuu dhakoota kana waaqessu ture. Dhakoota waaqessuu warri Makkaa jecha. Dhadhaan dibanii lakki. Okay, dhakaa waaqessu. Ayyee. Dhakaa waaqessu. Egaa Nabi Muhammad immoo gara Makkaa gaafa dhufe. Garaachiin laayee warrumti sunuu liyuqarribuunaa ilallahi zulfaa rabbitti nu butu jedhaniiti malee rabbi jedhanii san gabbarani warri mushrikoota kana sirriitti badhu warri achi keessa turanuu dhagaan kun rabbi jedhanii osoo hin taane rabbitti nu dhiyeessuu jedhu. Ishee kana sirriitti badhu Quraana keessa jira. Dhagaan jarri godhatan wanti hundumtu qoranii rabbitti fuudhanii ergaa keenya akkuma sanamma Yesuus Kiristoos waan nun dubbannu waan nun kudhannu waaqatti nu geessa jettan jarri immoo dhagaan kun waan nun jennu waaqatti nu dhiyeessuu jedhaniiti dhagaa sana wanneedhu malee rabbiin jedhanii dhagaa sanaan bana garaachiin laayee hayyeetti fuufi. Okay, dhakoota baay'ee akka Nabi Muhammad diigan dhakoota isaanii waaqessaa turanii akka diigan gaafa diigan kana jechuun walitti bu'iinsi guddaan uumameera lubbuun namoota baay'ee akka ba'e ifa. Egaa dhakoota kana diiganii booda dhakaa gurraacha hambisaniiru miti dhakaa gurraacha hambisaniiru. Dhaggeeffadhu tokkoffaa lubbuun baay'ee hin baane yoo lubbuun baay'ee ba'e jette ragaa fidi lubbuun tokko hin baane gaafa jarri waan sana caccabsan jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untini gara 12,000 fudhatanii xoorii gara biyya Madiinaa irraa kaasanii gara Makkaa deeman. Gaafa deeman garuu hundi isaanii sodaatani maaliif jennaani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humna gaarii guddaa qabu waan ta'eef waan barbaadan gochuu danda'u. Nabi Muhammad seenanii achi keessa maal jedhani maal akkasiin godhu barbaaddanii jedhani harka kee keessa jira waan barbaadde gochuudha dandeessadha inni Muhammadin. Xoorinati baay'ee qabda
meeshaa gahaa qabda waan barbaaddos nu goote nun humna isaan qabnu jedhaniin jennaanin ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhaniin inxaliqu deemaa isin jedhaniin isin gadhiifamoodha deemaa jedhaniin isinitti nam tokko isin hin bu'u deemaa jedhaniin kanaafuu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deemaa jedhanii nagaadhaan jara deemsan malee nam tokko keessaatiin ajjeefne jechuudha nam tokko gaafa makkaa seenanii lolli hin turre jechaa jirta. Lolli tokko hin godhamne nagaadhaan seenanii nagaadhaan deemaa jedhanii lakki as biratti dhugaa dubbachuuf lolli ture gaafa makkaa seenanii lolli ture jira nabi Muhammadii fi akkasumas sahaboota isaa wajjin jiruu fi warra biyya san okay eshi waa'ee dhakaatti si adeebi'u ragaan mana kenita ragaan malakki jette naa kenita lakki ragaa siif kennuu hin danda'u ifaadha kun garuu waan haasamu ragaan kennuu hin dandeessu taanaan sana bira tari bakka kun oduudha jechuudha ayyee gara dhagaatti deebi'u bira tareera waliin dhimnu sirrimatti walii gallaa bira tareera. Dhakaan gurraachi dhakaan tokko makkaa keessatti akka fe in amantaa makkaa keessa dhakaan tokko akka jiru. Dhagaa miti kana fe achi keessatti jechuun kan sana keessaa miti kana fe inni warri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarri warri mushrikoota azaanii jechaa jira inshallah qaal tokko azaanii naa xumuru yoo jiraatan taafufanii yoo karaachina eegide ka tokko azaan naa xumuru. Okay, Abba Mohsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii kiyya isin wajjin wannan sin jedhu Samuel aywa ragaa Mustafa Farhan aywa inta murta Mustafa Farhan sin wajjin haasa'u jira waan gootu aga dandeesseen ragaa irratti waan jiru qofa irratti wajjin haasawi tole waan ragaa qabdu jechuudha waan tokko kijibsiisuudhaaf fakkeenyaaf amma gaafa makkaadhaan lolli hin turre gaafa siin jedhanii yoo ragaa qabaatte lola ture jettaan garuu gaafsanii seenaa islaamaa keessatti lolli nabi rabbi alayhi salatu wasalaam lolli hin godhamne sahabaadhaa fi wannaa walitti hin buune wannaani eenyu ikrimaa faatu iyyuu caafii irratti ba'anii makkaa keessatti miti makkaa ala ba'aniiti Khaalidiin faa walitti bu'anii turan jarrillee hin turre nama muraasa nama 70 makkasiidha makkaan alatti lola bananii kaane erga sani ammoo nama garii nama lama muslimtoota keessaa ajjeesanii jarallee Khalid aree jennaan ofirraa kutan saniin ala ammoo lolli tokkoyyuu hin turre akka fuutee ati dubbattu hin beeku osoo ragaa irra dhaabbattee haasofte gaariidha ragaa irratti osoo dhaabbattee haasofte irra bareeda lolli akka jiru ifa waan dhakaa gurraachaa waan dhakaa gurraachaati wal qabateeti maal dhakaa gurraachaati wal qabatee lolli akka jiru ifa Mustafa yoo asaanii geeffame koottaa tole ani wanna maasilla daqiiqaa shanan tokko nan dubbadha ayyanan deebisaa fi ustaaz yaa fuxurris gahaa jira gaheera isaan dirga jedhe silaa'u ayya itti fufi Saamu'eel okay makkaa keessatti dhakaa hundumaa eega diiganii booda dhakaa tokko hambisaniiru namoonni maaliif hajjiidhaaf gara makkaatti deemu ammame gara gaafii kiyya isa ijootti deema gara makkaatti sababbiin deemaniif maaliif dhakaa santu meebii ammallee achi dhaabbatee jira namoonni dhoksaadhaan waaqessaa jiru moo garas deemanii waan biraatu jira mee isa kana ifa naa godhe. Ayye duraan dursatti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhagaa warri mushrikoota gabbaraa turani kaabaa sanan ture kana sirriitti bari jalqabatti kun baruun isa barbaachisa wanni jarri rabbi bukeetti ergaanuu geessadanii wanni dhani waan harkaan ofii tolchatanidha waan harkaan qorani kaabaa immoo harkaan qoranii tolfanne jarri ishee kana sirriitti adda baafadhu waan harkaan hojjetatanii ofii isaaniiti waan gaggabaabdu xixiqqoo wayii godhataniiti wanna sana ofii godhatan sana geessanii kaabaa keessa ga'aninnaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaabaa keessa caccabsaniiti 360 sana balleessanii jechuudha tokko naa jedhe sirriitti inni lammaffaa kaabaan jalqabarraa kaasee kan bara Abrahaam irraa kaasee ijaarame wanni ijaarameef immoo maali jennaan Abrahaam gaafa inni sana xumureedhaa jedhe rabbiin maal jedheen wa'adhin finnaasi namootatti lallaba godhe hajjii akka dhufaniif yaatuu ka rijaalan sitti dhufanii namoonni lukaan deemaa dhufanii karaa hundumaatiin sitti dhufanii asitti hajjii godhe waamicha godhii jedheen san booddee waamicha godhe namni hundumtu hajjii jalqabee jechuudha hajjii jalqabe kanaafuu hajjiin sun deemee dhufee nurratti illee maal ta'e hajjiin dirqama nurratti jechuudha quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala hajjii akka goonu nurratti dirqama godhe jechuudha. Gaafii guddaadha namoota baay'ee irratti gaafii ta'uudha namoonni as jiran gaafii of gaafataa turanidha hundi isaaniitu waa'ee hajjii kana
bal'inaan yoo ifa nu goote gaariidha. Maaliif makkaa deemamuun barbaachise shakkii qabna nuti maaliif dhakaan jira dhakaan hafe jira dhakaa kana achi deemanii tuqanii deebi'u isa kana ifa kana wayiif deemu malee akkanaa miti maaliif Itoophiyaa keessatti maa hajjuun hin danda'amne Ameerikaa keessatti maa hajjuun hin danda'amne akkasuma biyyoota Arabaa makkaa malee biyyoota Arabaa deemanii maaliif hajjuun hin danda'ame maaliidha icciitummaan iddoo san jiru ifa naa godhime. Ayyee iccitiin jiru waan biraadhaa miti. Kaabaan mana rabbiiti. Mana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa keessaa immoo kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa filate. Mana inni filate. Kaabaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba nabiyyootarraa kaasee haga ammaatti kan kaa'edha. Kaabaa sana hajji deemtee gochuudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaabaan sun maali jedhe? Sha'aa'ira musliimaarraatii jedhe. Sha'aa'ira musliimaa jechuun yookaan immoo mallattoo musliimarraa mul'atu keessaa isa tokkodha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti jechuudha. Boqonnaa lamaffaa keessatti inni kun sha'aa'ira musliimaarraatii jedhe. Boqonnaa lama lakkoofsa 157 irratti jechuudha. إن الصفا والمروة من شعائر الله جل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم جل ربي سبحانه وتعالى صفا مروة جل مجرى وان صفا في مروة كان يرو أبراهام جارتين سا أجار gidduu sana deemaadhaa turte bishaan sana gochaadhaa turte deemanii achitti deemsa isheen sana gidduu goote deemsa torbaa sana gochuun akkasuma hajjii gochuun sun waan rabbi subhaanahu wa ta'ala ajaje keessaa ta'ee akkasuma sha'aa'ira islaamummaa yookiin immoo maalummaa islaamummaa waan ibsurraatidha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala hajjii akka achitti goonu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu ajaje jennaan arkaan islaamaa shanan keessaati inni dhumaa namni danda'udha dirqamaa miti banagaraachillaan namni danda'u. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جنة إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع جنة حج سنة من ربي سنة حج قتشو زيارة قتشو من استطاع نمني دندو قبينيو قباته يون قباني واتكدر كمامي تسرت سيقالي يو دكوبساتي سرت در كمامي يو كران نغان تاني سرت در كمامي نمني كران نغاتي عافيا قبو قرشي قبو ديمو دا دندو ديمي قول در كمات آمي دا سنيفو نمني وربادي لكي قتشو دندا نمني دندي نمو ta'uudhaa danda'a jechuudha. Kanaafuu mistirni qabu ajajama rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni danda'e deemee hajjii haa godhu yookiin haa ziyaaru jedheef achitti gochuu deemna malee mana rabbiiti. Mana rabbii keessa isa tokkodha. Mana rabbii kabajamaa. Okay, icciitiin biraan jiru rabbii mana rabbii waan ta'eef yookiin immoo ajaja waan ta'eef achi deemuu jechaa jirta. Ajaja rabbiin isinirra kaa'ee jechaadha. Inni kun hammam ajaja rabbii akka hin taane baay'een keenya hubachuu qabna. Maaliif salaatallee gaafa salaatanii fuula karas deeffatanii salaatu. Akka hin taane hubachuu qabnaa sansimiti kan nu barsiisu. Ati gaaffii qabdu qofa dhiyeessi. Ani gama kootiin jedhe gama kootiin. Gama keetiin waan tokko ibsuu hin dandeessu ati yoo ragaa qabaatte qofa ragaa keetiin akkaati jettemti kun akkasii jetta malee gama keetiin waan jettu jechaadhuma deeme kophaa kee malee. Namoonni maal hojii ibsu kennuun tokko jiru. Gaaffii qabdu qofa akka gaaftu seeyyamne nuti. Okay. An waa'ee makoo dubbachaa jira. Saamu'eel irra sii deebi'a. Musafarhaan gaafii sii deebisu jira. Gaafii kan kee gaafadhu yoo Musafarhaan ragaa sii fiduu dhabaate ragaa naa kenni jedhiin saniin alatti immoo dabartee yaada kiyya wala amination dhaabi. Waan ragaa irratti dhaabbadhuuti haasa'e. Sii deebisu jira waan tokko si jala tokkotti hin jiru macaafa kan keessa hin tuqne sii deebisu jira. Gaafadhu ragaa waaqa barbaade. Garuu ammoo yaada kiyya kun jettee yaada irratti hin kennatiin. Hubatu. Guddaa si jaalladha dhugaa. Minaaminteeshii naan jettee dhugaa guddaa eebbiif galatoomi. Maal siin jechuu barbaada? Isa xumuraa jechaadha. Maal siin jechuu barbaada? Nabi Muhammad barbaada osoo hin taane maal si gaafachuu barbaada beektaa jedhe. Gaaffiidha. Anaaf ibsaa jirta waan ta'eef naaf gaaffiidha. Inni tokkoffaan jihaanni hin jiru naan jetteerta. Jihaanni qabsoodha. Rabbiif jecha miira ofii bituunu qabsoodha naan jette. Malee qabsoon lolaa yookiin dhiiga dhangalaasuu lubbuu baasuu hin jiru naan jette. Isa kana annaaf hin liqinfamne warroonni kun waan ifanaaf godha. Sababa kee. Maaliif yoo ta'e sahaabaan sunnatul sahabaa macaafa jedhu wayii dubbisee jira. Sahaabonni nabiyyii wajjin turan. Okay. Sirma nageeffa ishi haa jiraachuu baatu. Ani waan dubbise qaba, waan beeku qaba waan ta'eef. Okay, warroonni Nabi Muhammad wajjin turan hiriyoonni isaanii hundumti isaaniitu lola irratti akka dhumanii lolli akka ture isa lolli ture isin hin jenne jihaada musliimoonni kaanii nama deemanii ofii isaanii lola nama irratti bananiiru kan jedhu ragaa fidii. Maal silaa dhufanii ajjeesanii kaayee hin du'ani maalaa godharree dhufanii namni loluu dhaqanii otoo ofirraa deeffata qolatanii du'anii jirani. Sun sirriidhuma sitti mee baranne.
Lolli hin jiru siin hin jenne. Lolli itti banameenyaan lolota ofirraa qolatanii kan du'an jiran kan ajjeesan jiran sitti mi'aansan. Jihaada jechuun qabsoo ofirraa gochuu qabsaa'uudhaa siin jedhe. Islaamummaa irratti islaamummaa kana dhugaa ifa baasu anamma sitti wanti qabsaa jiru sirratti islaamummaa ifa baasuun sitti qabsaa jira. Jihaada irra hin jira anamma si wajjiniin. Jihaada irra jechuun qabsaa'an jira islaamummaa dhugaa kana ifa baasuufan qabsaa'aa jira sitti. Si galee garuu toon qabsaa'u kana barbaadde na rukuttee na ajjeefta yoo barbaadde barbaadde goota jechuudha. Kanadha qabsoo jechuun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa jedhu dhugaa baasuudhaaf jedhe dhugaa kana nutti hin baastu abbaan barbaade dha'uuf ajjeesuuf gaafa dhufanii jedhani ofirraa qolatanii qabsaa'anii jechuudha. Kana wannaati fiduu qabdu lakki qabsooni Nabi Muhammad ofii isaanii kan lola nama irratti banan kan jedhu ragaa naa kenni tokko. Lakki immoo hin jiru jette immoo san dhiisi bira tari. Eshi bira tarraa waa'ee majaadaa kanarratti akka jalqaba waan kaafte qabda namni tokko dhufee qabeenya koo yoo tuqe mana koo yoo natti seenee isa kana osoo ofirraa qoladhu yookiin osoo ofirraa mormadhu yoo ajjeeses rabbi nan gaafatu jettee akkasuma ati immoo harka isaatti yoo duute maal jedhama? An shahiidan jedha bakka. Namni waan isaa irratti du'e shahiidadha karaa rabbi irratti du'e jedha rabbiin quraana keessatti. Egaa amma karaa islaamummaatiin walaa qabsiifnu yeroo kanatti kana qofayyuu miti siifan ibsa kana qofayyuu miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa lammaffaa keessatti namni fakkeenyaaf tu karaa rabbi irratti qabsaa'uti kana jechuun otoon ani daawwaa gochaa jiru wanni jechaa jiruti ati na ajjeefte yookiin immoo utuu ani daawwaa sitti himaa jiruti na ajjeesuuf natti dhufte jennaan ofirraa situun si qoladhuuti ofirraa si deebisuuti yookiin xiyyiitiidhaan ta'a yookiin dullaadhaan ta'a maali utuu wanti jettu otoon ofirraa qoladhu amman dandee ofirraa deebisuu osoo hin du'eeti rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaa taqulu liman yuqtal nama karaa rabbi irratti du'een amwaata du'aadha hin jedhiina inni jiraataadha jedha rabbi biratti bara baraan jiraataadha. Si galee? Eshi waan baay'ee hubachaa jira namoonni baay'ee waan baay'ee hubataa jiru jedhee abdiin qaba. Inni bira quraanni kun Nabi Muhammad irratti bu'ee islaaminaan kan jalqabe karaa Nabi Muhammad bara Nabi Muhammad Nabi Muhammad irratti hin jalqabne islaamummaan. Okay achi dura ture? Ifanaaf maalitti bulaa turan kitaaba kamitti bulaa turu akkasuma immoo kitaabni jalqabaa ture maaliif hafe egaa kitaabni haarofni kun immoo maaliif isa amantii garsiisu ta'ee calaqqisee mul'achuu danda'eera sababbiin isaa maalidha garaagarummaan maaliif uumame? Akkuma siin jedhe islaamummaa yeroo sana hin jalqabne islaamummaan kan jalqabe nabiyyoota irraati yookiin nabiyyoota Aadam irraa kaasee Nuux, Abrahaam hunda isaaniirraa kaasee Yaaqoob, Ishaaq, Ismaa'iil deemee Nuux hunda isaanii qabatee iyyuu Muusaa qabatee Ciisaa Yesuusinis qabatee Nabi Muhammadiin dabalee islaamummaan ni ture jalqabumarraa. Islaamummaa jechuun islaamu lillah rabbii jedhanii harka kennuu rabbi jala deemudha. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala jala deemtee ati yoo rabbi ajajamte islaama jedhamtaa jechuudha. Osoon si gaafadheeti nabiyyoota keessaati kan rabbiif hin ajajamne jiraatu siin jedhe lakki hundi isaanii rabbiif ajajamoodha naan jette. Kanaafuu maal turani islaama turan jechuudha. Lakki waan rabbiin hin jenne kan fudhachuu dideen jira ergamoota keessaa sun jedhe lakki ergamoonni hundumtuu waa waaqayyo jedhe hundumaayyuu godhaniiru naan jette. Egaa erga ergamoonni hundumtuu kan godhan taate rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti jalqaban maal nu jedha warroonni Nuuxiin dura turan kaana naas ummatan waahidaa nuun jedha. Addaamii kaasee amma dhufee Nuuxiin gahutti ummanni sun yookiin namoonni bara sana keessa darban hundumtuuti amantaa tokkorra turanii nuun jedha. Innis maalinni rabbi tokkicha gabbaraadhaa turanii that means muslima turanii jechuudha. Tokko. Lammaffaa as deebi'ee bara Nuux irratti kan dhufe waaqayyoon dhiisanii waan biraa gabbaruu kan jalqabame. Sanuu seexaanii jara dogongorsitee qoranii muka adda addaa dhagaa adda addaa goraniiti nama gabbaruu kan jalqaban. Sanarraa kaasee Nuux immoo waan kanan godhinaa jedhee uummata sanaaf waamicha gochaadhaa ture. Nuux immoo boqonnaa 10 keessatti suuratu Yunus keessatti maal jedhe wayaa qoomi laa as'alukum alayhi min ajri in ajra illa ala Allah jechuudhaan boqonnaa 10 lakkoofsa 71 irratti yaa uummata kiyya ani waa tokko mindaa isinirraati hin barbaadu laal mindaa isinirraa hin barbaadu mindaan kiyya waaqarra jira wanti isin waamuuf rabbi tokkichatti ammoo ani musliimoota irraa akkan ta'u ajajameen jira jedhe. Lammaffaa Muusaan alayhi salaam boqonnaa 7ffaa lakkoofsa 143 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa arguudhaaf gaafa beellama isaatiif gaafa deeme yaa rabbi si arguun barbaade jennaan qaala lan taraani na arguun dandeessu jedhee Muusaadhaan eessarratti gara tabba xuur sanarratti jechuudha na arguun dandeessu jedheen maal malee walaakin inzuru ila aljabal gara tabba sanaa laali yoo tabba sun bakka sanarratti ragga'e jedheen ati na arguu dandeessa yeroo sanaa jedheen yeroo Muusaan bakka sanatti achi laalu rabbiin ifa isaa sana tabba sanarratti godhe tabbi sun caccabeedhaa dhume Muusaanis gaggabee lafatti kufe gaafa achi ka'e maal jedhe ani warra amanirraati yookiin warra musliimoota ta'erraati isa jalqabaatii jedheen. Mu'mina kan jedhamu islaama taate mu'mina taatu islaama jedheen. Abrahaam
مسلمة ترى بقولنا لما لو كوفت بتوكو صدامي سدرتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفيها نفسه جديتي كرا إبراهيم راكن ديبي أود أبر بارو نما جواتي كنا نما لبوسا ميديوتي ملك أبرادا هنجرو جربين أبراهيم كراني سامال ترى جنان بقولنا سدي لكوفت جاتمي تور برتي مالجد ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما يهوداس كريستانا سنتوري يهودا توداف مسير أمبودا رفودا كبا ورا مسير أبودا تو يهودا جرماني كريستانا توداف يسوسين أردفودا كبا كنافو يسوسين مونوردف نيني يسوس برو تري وان تيبي غرومو كراس الرّا كان تورتيرا إسلام مرة تري وما كان من المشركين ورا مشركوتا يومو أبدا في دعوان غرا غرا غبرتو الله هنتاني جد ربنا سبحانه وتعالى مسلمة أوسانو تماجي gaggababsi attention is gaa'ee jira. Okay, gaggababsi gaafii tokko bichaasite muraa jechaan Iyesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu amantaa? عيسى عليه السلام دي بيدوفا Okay, maaliif dhufa? wanti inni dhufu immoo waggaa isaaf kenname keessaati waggaa torbatu isaafa waggaa 33 jiraate waggaa torba ganaa addunyaa kana dhufee haqaan bulcha haqaan jechuun akkuma mootummaa haqaan biyya bulchu fakkeenyaaf mootummaan abiyyiin biyya haqaan bulchu taate akkuma mootummaa kanaatti nama otoo waliin miidhiin otoo addunyaa kana irratti namni waa takka waliin godhin haqaan bulcha jechuudha haqaan bulcha gaafa dhufe deebi'ee jalqaba irratti warra masqalii irratti nuuf fannifame jedhu masqalii sana caccabsee balleessa lammaffaa warra isatti waa kadhee gabbaru lafarraa ishee xaraga sigalee Wow. Eshi. sana booddee shari'aa nabi Muhammad yookiin seera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa torbaa busheekee deebi'ee du'a Isaan alayhi salaam. Okay. Gaafii gaarii deebii gaariidha. Dhugaa amanuu kee waan guddaa si galateeffadha. Amanuu kee fi Yesuus akka deebi'u amanuu kee fi nutis Yesuus Kiristoosin dhufee nu fudhata jennee amannee eeggachaa jirra. Yesuus Kiristoos kan akkasuma immoo firdiidhaaf dhufa jechaa jirra. Firdiidhaaf dhufa jaddaaleen ajjeesuu dhufa jettu isinis. Jaddaaleen ajjeesuu. Qoy nan xumura. Egaa Yesuus Kiristoos akka seefii qabatee dhufu in amantu warroota jaddaal rakkisaa jiru warroota immoo bara dhumaatti seexanni rakkisaa jiru bilisa baasuu akka dhufu in amantu akka quraanaatti jechaadha. In amantu akkasuma Nabi Muhammad maa deebi'een dhufne? Akkuma isin jedhee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'aniiru ture. Waan du'aniiru gaafa guyyaa qiyaamaa ni kaafamu jechuudha. Sun warra du'e waliin hunduu ni kaafama jechuudha. Abrahaam, Musee hundumaa waliin kaafamani sun. Inni kun waan hin duuneef deebi'ee du'uudhaaf dhufa. Waan bulchee deebi'ee du'uudhaaf dhufaa siin jedhe deebi'ee du'uudhaaf dhufa. Garuu akkaataa amma jette kana keessatti macaafa keessatti tokkoffaa nu fudhachuudhaaf dhufaa jette. Eessaa eessatti akkas hin fudhatu hin beeknu. Eessaa eessatti ati gaaf sana hin jirtaa lubbuudhaan inni eegdaane. Moo eessaa fuudhee eessatti sin fudhachuudhaa deema tokko. Lammaffaa firdiidhaaf dhufaa jette. Firdiin kan kennamu lafa kana irratti kennama. Firdiin. Moo namoonni hundumtuu kaafamaniiti gaafa du'aa kaafaman firdiin kennama. So bakki sunoo eessadha. Eessaaf keessa kunis qaageffadhu sunis waan hin jirre. Firdiidhaaf inni dhufu firdii akkuma siin jedhe yoo addunyaa kana waggaa torbaan bulchuudhaa dhufa firdii sana farada namaaf firdii akkuma namni firdii keessa taa'ee waa faradu innis mootummaa ta'ee firdii hundayyuu kan faradu isadha. Akkuma mootiin durii namoonni tokko gaafa waa balleessan kan faradu isadha. Gaafa waan gaarii godhan jedhe kan faradan jira. San faradudha bulchuudhaa dhufa wanni siin jedhu maaliin bulchaan tokko bar waa farada bar. Bulchaan tokko waa farada. Kanaafuu waa faraduudhaaf dhufa biyya kana irratti een farada namoota gidduutti faraduudhaaf dhufa malee isa du'anii du'aa ka'u yookiin ati jannata galta ati abidda galta takkaa'ummoo ati badii akkasii dalagdeetta ati kan abiddaati ati immoo jannata waan gaarii hojjetta ati jannata galta kan jedhu tokko ragaan qabdu macaafa qulqulluu keessa. Garuu faraduu dhufa. Faraduu dhufuunsaa immoo ilma namaa kana firdiidhaan karaa sirrii haqaadhaan jiraachisuu dhufaa jechuudha malee firdii jechuun haqa jechuudha haqaan bulchuu jechuudha firdii jechuun waan biraa jechuudha miti. Haqa gochuudhaaf dhufa haqa namoota gidduu irratti buusuudhaaf dhufa nama waliin akka waliin gochuudhaaf dhufa asiin jenne jireenya kana seeraan bulchuudhaaf dhufa seeraan haqaan bulchuudhaaf dhufa asiin jenne malee natama dhufee na fudhachuudhaaf deemte isa akka isatti fudhatu hin beeku. Okay, waan tokko nu badhee galanni waaqayyoof haa ta'u inni na filate Yesuus galata guddaa qaba. Isaayyaas sagalee reef obboleessi kunaaf kaasaa ture mootummaan isaa dhuma hin qabu jedhe Isaayyaas sagalee kana jechuun atis kaasaa jirta quraana keessas jira jechaadha. Waa'ee dhufaatii Yesuus immoo na fudhachuu dhufa kan isin jedheefi dhufaatii Yesuus. Dhufaatii Yesuus. Okay, gabaabsaa jira. Isaayyaas sagal jaara Yesuusiif. Sa'aatii koon qabu gabaabsaa jira. Dhufaatiin Yesuus Yohaannis Situ walitti fide Isaayyaas sagal jaara kan jiru Yesuusifidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 akkas jedha. Isaayyaas irratti waaqummaan isaas bara baraan dhuma hin qabu kan jette waa'ee Yesuus dubbataa isin jedhe. Eeyyen waa'ee biraa miti. Ati dhugaa jirta. Deem ragaadhaan haa dubbadhu. Isaayyaas sagal jaara dubbisite. Ragaatu dubbatte bar bulchuu dhufaa jette. Ani kan ragaa dubbadhe kan biraa Isaayyaas sagal jaara. Musaafarhaan isa akkasumatti qabannee shaahadaa kana qabsiifnu. Jira shaahadaan jira naayee nyaan lulu qaba kaasa.
itti dhufu Saamu'eel. Shaayaa ka jedhu sammee. Wanni Itti